namni humaan gootu haadha dalte haa jiru malee waan ijoollee tanarra ga'u ta'a kana bal'isanii namni yaadeen jiru. Wanni amma baay'ee takka na rakkise. Alhamdulillah baga rabbiin harkaa isa baasee jabaatee. Wanni hundinuu taateen kun hundinuu rakkoon kun hundinuu kan dhufe sababa caalaatti dhugaadha kana ni amana. Caala mushaakila keessaa baasaa hojjeetii seeneeni mushaakila muu mataan seenee. Faana balleessaan takka hin jirtu isa. Faana balleessaan ni jirti bara. Yaani amma aruusni fashalame jechuudha asila. Xayyib amma baalamni keenya san iida tanarra tureemi. Iiddi tun bar guyyaa tokkoo fi har'a ramadaanii 29 29 bar guyyaa tokkoo hafe. Fagaattuu ammaa yookaan alada yookaan isniina taati iiddi. Akkasuma akkasiin gurbaan kun bahuu isaa malee bilbilaan furmaatee haa dubbisu malee achi baheetiin jira manaa hungeenye. Isaanuu wal qunnamne maal akka ta'u jidduu tanatti hin beekan. Siigalee amma dirqama isaa wajjinuu wal qunnamee naaf ijooteen wal qunnamne waan takka takka irraa mari'annee ni ta'a taanaan murtii takka keenya. Yoo hin mijoone ta'ee wanni rakkoo fidaa kan jiraatu ta'e yoo baallama wayii tokko qabatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan Angola addunyaa mara keessa jirtan bakkuma jirtanitti nagayaa fi salaamanni keenya kan onnee irraa burqe qilleensarraan barrisee isin haadha qabu isin jecha. Deebinee dhufnee jirra gaa maal qabattanii dhuftan jechuun keessaniin oolamu. Nyamee salantaa gaafadhatis. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Jirra jirtoo jirra gaa kun alhamdulillah iskeenye jirra. Asumaanuu Eid Mubaarak isin jenna. Eidnis dhuftee jirti. Nadura baate. Eid Mubaarak waa ittiin egaa har'a guyyaa ramadaana guyyaa 29ffaati. Kun guyyaa waruu bichaa nu hafe. Inshallah yoo rabbi jee galgala boruun Eid ta'uu mala. Eid Mubaarak isinin jecha warra baranaa kan bara hedduu Eid gammachuu Eid jaalalaa isiniif haa ta'u. Warra khayriin ramadaana isaan qunnamte nu haa godhu isinis isin haa godhu jechaa walumaanuu. Egaa har'a maal qabattanii dhuftanii jechuun keessaniin oolamu. Maal qabannee akka dhufne akka gamanumaan nu hordoftan dhaamsa keenyaa jechuudha. Mee gamanumaanuu naa fi Maawurdiin waan takka takka gartee sagantaa teenyata duraan waliin irra wal quba qabnurraa marii xiqqoo taasifnaa marii teenya gamanumaan nu hordofaan isiniin jechuu barbaada. Dhaga'e Maawurdii. Alhamdulillah rabbil aalamiin adees maalillee jijjiirrattee kunoo qubattee manni ragillee mana bareedaadha. Sagantaa teenya akkuma duraan waliin quba qabnu sani. Akkuma waliin quba qabnu san ta'ee garuu amma haalli keessa jiru haala baay'ee rakkisaa keessa seenaa jira. Maaliif intalti sun ramadaana rabbiitiin ji'a soomanaatiin ji'a namni gartee rabbii isaatii fi gartee kaduraan mufachiisee fi keessa mufachiise hundaa'u gartee rabbiif jecha dhiifama olii godhee dhiifama ol gaafatu araarama godhu waan isiin tarkaanfii isiin fudhachaa jirtu laaltee agarta. Sababa caalaatiin wanni hedduun badaa jirti. Gochi isiin godhaa jirtu bultii namaa ilaa hangalaaquu gahaa jirti jechuudha. Kimiyaan jechuun nama biraa maqaa dheetiin siif himaa. Alhamdulillah rabbil aalamiin garuu dirqamni illee itti kennamu. Waa dirqama san raawwatee fi raawwachuu baatee illee saayimni kiyya jawaadeen dirqama itti kenniteeti yeroodhaaf amma gaggeessitee akkuma viidiyoo isaaniitis daawwannee nutillee gartee barbaachi keenya itillee milkaa'inee gartee irra dheeyinee isallee gartee bakka san isii harkaa illee fuudhuu baannu. Akkaan taatu akka malee taatu jaalattees ta'ee jaalachuu baattees alhamdulillah rabbil aalamiin isii harkaa bahee rabbii isa baasee baga rabbiin isii harkaa baasee maal tarkaanfii maal fudhadhu jetteen egaa dirqama maal akkatti kennitees kan waliin arginu ta'a jechuudha. Kanaafuu dhagaye sababaa keenyatti nu bira kuttee bultiin namaa jeeqamtee uummanni nagayaan taa'u jiru gartee maatii isaa keessaa ijoollee isaa badala silaa gartee iida isaanii waan iidaa bitee fi maal jee gartee gammachuu isaa dabarsu. Sababa keenya rakkoo keessa seenaa jiran jiru. Walaa inni deebisaa jaalata akkasanii jiru. Jawaadee illee egaa sababa keenyaan harkasii illee seenee jira. Garuu bahee jira maanta nagaa. Murtee itti kenniteetiin bahee. Dirqama itti kennitee. Dirqama yaani murtee sana itti kennitee bahee keema hangalmata akka sodaachisaa fiddeeti. Garuu isiin as ceetee achi ceetee ol ceetee gad ceetee wanni isiin fiddu hin jirtu kimiyaa. Awwanni ijoo bichaan. Dhageesse. Dhugaadhaa kimee sababaa keenyaan nama bultii nagayaa keessa jiru. Yaani waamee qolillaa kujjirti kamiya. Dhugaa. Alhamdulillah. Waamee qolillaa kujjirti saa. Tanaafuu awwanni hin jiru tana hundarraa'u namaas rakkoo keessa naquu baannee karoora irra karoorfannee Eid tanarratti miti. Tanarratti xumurannee gattaa'uudha. Sanbooda ammoo anaaf kimee tol beektu. Beekadhu anis waa jibbanna bakka sanii qabaadheetii miti Maawurdii. Maaliifin kana siin jaani beektaa?
maal jechaa jira yaani karoora garagalchuudha mee dhaga'i duran irraa hubadhu waan jechuu barbaade hordoftoonni keenyaas ilmaan Oromoo bakka jiran mararraa maal jechaa jiran ni beektaa yaa Caalaa ati rakkoon deemtaa miicoo tana rakkoo keessa hin galchinii ifiifuu namni ifiifuu rakkoo keessa jiru akkamiin daranuu rakkoo dhaga'i irraa hubadhu rakkoo keessa galchuu jirtaa miicoo tanatti hiree isitti hin taphatiniidha wanni isaan jechaa jiran dhugaadha jecha keessaniis waan bareeda yaanni keessa yaada bareeda haa ta'u garuu ammoo anis waa jaaladheeti miti kaniin rakkoo tana seenee rakkoo tanatti illee nama naqu jiru si galee jawaabee fi furmaata jechuun nuti har'a obboleeyyaninaa fi inni isinis haadha mana isaati kabajaa fi obboleeyyummaa guddaa walii qabna nuti du'aa fi jiruu wajjin qooddana si galee haa ta'u garuu ammoo bakka saayibni kiyya hin jirretti gammachuun tiyya sanuu naa fi milkooytuu jechuufiin jawaabee biraas dhaqee malee rakkoo tana dirqama isa kana rakkoo keessa isa naquudhaaf rakkoo isaan barbaaduuf miti. Bara ammaan tana jawaadiin harkaa ba'ee jira bara. Harkaa ba'ee dhugaadha. Rakkoo keessa seentee ifiif ilmoo namaa rakkoo keessa neetee ooftee ammaasiis rakkoo ilaa mana namaatti bultii namaatiin hin diigini. Rakkoo keessa seenuun keenya haala ammatti jirru kana waliin deemuudha. Tayyib intalti tun nu jalaan haftu amma ani itti gaafata maa warti waan takka guu hubannu ani itti gaafatamummaa gartee itti gaafatamummaa san isiirraa fudhachuu hin danda'u maaliif ammaan duraas takkarra lamarra sadii namoonni quba qabaa viidiyoo teenya if duuba deebianii namuu laaluu ni danda'a beekadhu akeekkachiisatti kanneetiniin akka gorsaattis haa ta'u bifa hundaanuu yaaleetiniin qaalitti godhuu diddee beekadhu. Waa hedduudha balleessee dhageeffadhu amma ammoo wanni guddaan sodaachisaa dhugaadhaa akkuma isin naan jettanitti intala tana maaliif ni kaarraa buustee gadi hin dhiibnee gadi hin gaggeessineedha yaanni keessan hordoftoonnis namni hedduun akkana naan jaa si galee maal jeetis amma akka nama tokkootti ni hubatta jeetii yaada bifa amma keessa jiru kanaan tarkaanfii kana yooniin kaniin fudhadhu ta'e furmaata illee galgala kana qeeqa xiqqoo viidiyoo isii akka laaletti qeeqee wayinaa keessee turte jecha kanarratti jechuudha. Tarkaanfii kana niin fudhadhaa tarkaanfii kana yoon fudhadhee waan ijoollee tiyya sanirra gahaa an biyya namaa tana keessa sababaa ijoollee tanaatti amma tarkaanfii silaa dhagee waan takka godhu yoo diddaa qabaattee yoo himee deebi'uudhaaf jaalala qabaatte malee himee ijoollee waan takka godhuu dandeessu. Isit deebi'uu jaalala qabaachuu miti. Wanni guddaan bakkee nan jala jiru naaf hubatta jeetee yaada rakkootu. Isaanii wanni nan si jechuu jiru wanni waan kana dubbachuu jiruuf itti gaafatamummaa ijoollee sanii daa'ima sanii nama fudhatuutu hin jirre bakka tana keessatti amma namni kun Caalaan maaliif intala tana ni kaa irraan buufnee qofa jechuu malee isii tana maaliif gadi hin dhiibnee jechuu malee waan duubaan dhufa. Anamma badala ijoolleen daa'imni waa takka hin beekne makluuqni san gartee miidhamu amma haadhaati haadha dhalte uumaan gootuu jaa ilmi namaa si galee namni humaan gootu haadha dhalte haa jiru malee waan ijoollee tanarra ga'u ta'a kana bal'isanii namni yaadeen jiru. Wanni amma baay'ee takka na rakkise. Alhamdulillah baga rabbiin harkaa isa baase jabaatee. Wanni hundinuu taateen kun hundinuu rakkoon kun hundinuu kan dhufe sababaa caalaatti dhugaadha kana niin amana. Yaadni keessan bareedaa. Komiin keessanis bareedaa. Haa ta'u garuu ammoo dhugaadha akka wanni isin jettan hundinuu tarkaanfii amma ja'ame kana yooniin fudhadha. Rakkoon duubaan dhufu. Maal faatu dhufuu danda'a? Ati kamse fakkaata bakka ijoollee sanitti? Yaani ati bakka itti sodaatte bakka ijoolleeti. Himee yoo zaachaadhaa keessa malee ijoollee waan takka illee godhuu dandeessu. Itti gaafatama namni fudhatu ni jira. Dhaggeeffadhu. Ijoollee teessilaa waa gooti amma dura waa gooti. Dhaga'i wanni waan kana siin juuf maaltu isiin qaba. Arraan tana caalaan maaliif intala tana ni kaarraa buusee gadi hin dhiifnee ja'ameetiin komatamuu jiraami. Komiin kiyya sanaa bara. Abbaa badiidhaa wanni ta'u jiru. Namni hireedha abbaan fedheewu hiree tana abbaan filatee. Ittiin seera. Hireen bakka rabbii kaayatiin jirti. Mee garuu akka keetee hin jiru. Hiree keessatti dhalaa miidhamtu agarra nuti dhiiree hiree hayyee na dhageeffadhu gaa. Yoo tarkaanfii ammaan tana maaliif hin fudhannee ja'amee ani itti komatamu kana gartee yoo inni tarkaanfii kana fudhadhees. Si galee miti. Komiin xiyya amma jirtu tanarra tagaafasii irraamtu maaliif yoo ijoolleen tun qabaa takka taatotaati sababni isaadha. Ani ammoo rakkoo tana hunda hammaladhee baadhadhee wanniin deemee ilaa hanga ammaan tanaatti obsaan. Yaa Rabbi khaysaana baasiidhaan itti as gahe. Carraan kiyyoo bade carraan ijoollee tanaan badini. Ijoollee tana carraa isaanii kun waan ta'u namni beeku jira. Garuu ati yaadni xeemma akkatti akkana jira akkanatti achi harkutteessu. Isis hiniitu ijoollee teetiifis
يعني تبراتي سنفوتو يجون سالا فين سنجي سببا جولتي جيتشا أكس جتشو خيام يلا يعني خي إسي ديبيتي إسي وجي نمان مخيا وجي جرادا جتوس يبصدو أكس جتشو خيام تمارتي دوغالا إيجا نمي خيسا ولو في إيجا ركون سن هماتي namni tokko rakkoo tana kasinte anaaf jechaatillee nin beeka galatoometillee rabbiin fayyaa teessii baadhiisuu rabbiin risaalee reessuu rabbi siyaa kabajootillee nammalleedha ni dhufa inshaallah haa ta'u garuu waan silaa itti waan itti seenne kana hidhaabnaa haa dhaabbatu jechuu kiyyaa miti yeroodhaaf tasgabbooyne sagantaan keenya gartee haala kanaan duba tasgabbaa'uun akkamiin jirti mee yoonarraa hubatte wayyuu maaliif yoo hajjattu taate tokkoffaadha ka'eetiniin ju'aadee san malee gammachuun tiyya sanuu naa gammachuu hin taatu gurbaan kun saahiba kiyyaa obboleessa kiyyaa jeetiin ka'ee isaanis wal si barsiisee achi dhaheen wal si garsiisee akkasiin sababaan aan isaa bira si geessee wal barsiisetti hafuusisuudhaaf gartee sagantaa tana tumuuf jiru ju'aadeedha kan je'uuni tarkaanfiin kara ju'aadeen qabame mire alhamdulillahi rabbil aalamiiniiti dirqamatti khannitee ajaja wayii itti khannitee gadhiiftee haa jennu ajaja isin itti khannite sanis dirqama ju'aadeen nama hojiirra isiif oolchuu miti ju'aadeen nama sammuu qabu niin beeka haa ta'u garuu ammoo komiin gama furmaateetiin deemu jirus maali furmaateen caalaan intala tana hiikuu hin danda'u waan je'u na komatti an hiikuu danda'uu dhabuu miti rakkoonti tokkoffaa ilmaan kiyyaa isii san harka jira akkasuma akkasiin lammaffaadha sagantaan duraan iidaaf aruusaaf itti qabanne yoomi waan kana ni xumurra jennee gammachuu iida tanaa miree isii wanni faalleessu deemtu iida kanarra sagantaan teenya sun akkan qophoofneef akka hin xumuramneef si galee amma akkuma furmaateenuu jettetti dhimma keenya iccitii godhannee keeysoon wal mari'annee gartee miti baalamatti qabannee waa hundinuu haa tasgabbaa'u. Anis gaa baalamni iddoo tana boodaan intala tanaas gartee isii tanaas kimiyaan baanan tanaas maal akka godhuu qabnu. Yaani amma haala kanaan itti fufnus kabiraan rakkoo keessa neena ifif rakkoo keessa seenna kimiyaa akkanaan haala kanaan isiin gatteessuun isin jirtu. Xayyib ammaan tana am tarkaanfii kama hiikaa isiidhaa san gadhiisuu yoom fudhadhe ammaan tanaan yoom fudhadhe. Arra caalaan fudhachuu dadhabee yookaan isii tana gadhiisuu. Dirqama ta'ee waan takka ijoollee teettis godhuu hin dandeessu. Isii tana gadhiisuudhaaf tarkaanfii fudhachuu dadhabee ja'ameetiin komatamu jira. Akkasiin yooni waan kana godhee tarkaanfii kana fudhadhee rakkoo duubaan dhuftu ijoollee sanirra waan ga'uuf namni itti gaafatamummaa fudhatu ni jira. Boodaas kana daraniin komatamuu ta'a. Caalaa ijoollee waan takka godhuu hin dandeessu. Ilmaan kana dhaltee barnuu daante. Isii miti ijoollee miti lubbuu isiitiifuu isiin danda'an qabdu. Dhugaan sii miti. Ilmaan waan takka godhuu dandeessu kabiraa waan feetee yoo goote. Namoonni irra guddaan waan kana ni hubatan jee yaada. Intala halkan sa'a 7-8 ilmaan makluuqa xuuxxooluu manatti cuftee deemtee ummata mujriima sanii wajjin deemtee mashaakila godhaa halkan ulaatti cuftee goda keessa kan namni bira hin jirre rakkoo dila san keessa dhiistee ilmaan guyyochuun waa ta'anii dhuman yoo isin osoo yaa'iidhaaf deemtu achi duute bakka isaan jiran san namni dhaqqabee gartee ijoollee saniif gartee dafee dhaqee dhaqqabu hin jirretti itti cuftee biraa deemtee karaa feetee deemtuutu arraan tana ijoollee tanaaf raammata godhee ijoollee tana maan gootu jetta maartii xiyyatis. Nu bakka hin godheettame. Yaani haala kanaan itti fufus rakkoo nu jalaan dhaabbattu. Kanaafuu sin jaabar laal namni yoo wal mari'ate. Mushaakila hin dandeenyu dee caalaa mushaakila keessaa si baasaa hojeetii seeneeni mushaakila muu mataan seenee. Yoo mariin jiraatte furmaanni numa dhufaa beekadhu. Wanni waan kana jehuuf tasgabbeessinee waan kana faana balleessaan takka hin jirtu isa. Faana balleessaan ni jirti bara. Yaani amma aruusni fashalame jechuudha asila. Xayyib amma baalamni keenya san iida tanarra tureemi. Iiddi tun bar guyyaa tokkoo fi har'a ramadaanii 29 29 bar guyyaa tokkoo hafe. Fagaattuu ammaa yookaan alada yookaan isniina taati iiddi. Akkasuma akkasiin gurbaan kun bahuu isaa malee bilbilaan furmaatee haa dubbisu malee achii baheetiin jira manaa hin geenye. Isaanuu wal qunnamne maal akka ta'u jidduu tanatti hin beekan. Si galee amma dirqama isaa wajjinuu wal qunnamee naaf ijooteen wal qunnamne waan takka irraa mari'annee ni ta'a taanaan murtii takka keenya. Yoo hin mijjooyne ta'ee wanni rakkoo fidaa akka jiraatu ta'e yoo mariidhaan. Baalama wayii tokko qabachuu bifa sanii yoo wal marannu taate atis kan haarre manni keetis mana haareyaa mana duraan isiin itti si beeytee gartee gaafattoo itti si dhuftee miti akkuma laaltanii agartanitti guyyaa lamaan kana mana kana jijjiiruu irratti mashgula taane biizii taanee turree miti har'a mana jijjiirree atus tasgabbooyte anis deemeetiin
waan takka qilleensa dhagaye waan takka qilleensa hubadhee isa sanii wajjinis wal qunnamuuf yaalee sagantaa yoo wayii tokko gartee marii wayii tokko godhee bifa haaraan sittillee deebi'ee dirqama si fuudhee bakka san si geessee ammas isaan sanirra rakkoo fiduun fadhu ayyaama guddaadhaan akka isaan iida san mana isaanii keessa gattaanii gammachuun hin dabarfan godhuu jechuudha. Wanni waan gootuun qabdu